السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان دقيفتوتا هردفتوتا سوشيال ميديا كي أكم جرت أرقمتان هندي كيسان وغنا جراتان سنين جتشار أنتانس كوبيات داتي ولد بنجرة أما دمو كوبي كينتي نهردفان أفيرا كين نميتشاتو هذا منا لما فوده هذا منا لما قيمتك فوده أكسم ربين كينا المال لما ilmaan dhiiraa wal fakkaatoo bareedoo ta'an lama walitti kenneef jechuudha. Erga kana booda erga ilmaan lama argate booda osoma ilmaan kana guddifataa jiru osoo isaan hin gahin ilmaan kana irraa gara daaraa akaraa godaane. Ilmaan kun yatiimummaaf saaxilaman jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati. Abbaan kun amrii tahee jennaaniin ergasii ijoolleen tunniin yatiimummaaf muudamanii akkasuma haadhotii lamitti hafte ijoolleen tun akkasuma tosoo haadholii lamiin tun guddisaa jirtu haati takkallee amrii taate erga haati takka amrii taate booda haadhuma takka irratti hafan ilmaan lamaan kun akka malee fakkaatan ilmaan babbareedoodha. Haaluma kanaan osoo jiraataa jiranuu shayxaanni waswaasee jaartii tana jechuun intaloo takkatti tana obboleeyyan kana wal caalchisuu eegalte. Namu ilma ofii numa jaallata ilmaan kana wal caalchisuu eegalte. Yoo ilma ofii kana kubzii yookaan qixxaa habbaa lama kenniteef mucaa kaanii ammoo tokkuma kennitiif. Yoo isa aanan qicca kana bishaan qicca akkasumatti wal caalchisuu eegalte mucaan kun laalee gaafa kaanii obboleessa isaa kanaan ni jedhe yaa obboleessa kiyyaa an akkanatti jiraachuu hin danda'u haati tantee akkana na godhaa jirti kalaasan hin deemaa jedhaan. Eessa deemta yaa ilma abbaa kiyyaa yaa obboleessa tokkochaan qaboo garam deemta nagattee jedheen. Nagattee eessa deemta jennaaniin an hin deema kalaasatti nagaan haadha tantee waliin jiraadhu jennaaniin. Beega deemte booda akkamitti wal arguu dandeenya akkamitti si argaa eessatti si argaa rakkattee kan kee akkamitti beekaa si bal'attee kan kee akkamitti beeka jennaan muka wahii barrii dura si dhaaba yoo muunni kun ka gogu taate arrakkachuutti beeki na barbaadi yoo muunni kun jiidhaa tahee akka malee guddatee bareedee daraaree jedhe jiruu bareedduu jiraachuu kiyya beeytaa akkasitti jiraachuu kiyya beeyta jedheeni. Mucaan farda wahii qabaa farda ofii yaabbatee saharaa kana keessa ofirraa qajeelechuu obboleessa bira kutaa lammaffaan walitti deebina.